Hidhattoonni Sumaalee Harargee Cinaaksaa seenuun haleellaa jalqabuu himan. Mootummaan ida'amu seenaa haasa'urraa seenaa hojjechuun of ibsuu kan barbaadudha jechuun Abiy Ahmad dubbachuu fi dhuma oduu keenyaan ammoo Pirezidaantiin Tiraamp marii nagaa Raashiyaa fi Yuukireen deeggaran himamuu isaa isin dhageessifna. Haga dhumaatti obsaan nu caqasaa jecha kabajamtootaa fi hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jecha kanneen yuutuubee keenyaaf haaraa taatan oduun keenya yeroo yeroon akka isin bira ga'uuf subscribe, like, commentii akka gootan isin gaafataa oduun qabnu kunooti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jecha mataa odeeffannoo keenyaa gurraa isin geenya nu caqasaa. Itoophiyaan waraana riphee loltoota biyyattii keessaa raafamaa jirti jedhame. Biyyattiin amma sadarkaa bittinnaa'uu irra ga'u gaazexaan biyya UK The Guardian gabaasa isaa kaleessaan baaseen hubachiise. Barruun kun dhimma hidhattoota faannoo irratti cimsee kan ba'e yoo ta'u, naannoon Amaaraa bulchiinsa Biltsiginnaa jalaa ba'uu isaa ibse. Kan jedhuu fi waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa keessatti loltoota sirna Biltsiginnaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Bal'ina isaa odeeffannoo keenya guyyaa har'aa keessatti bal'inaan isiniif dhiyeessina. Obsaan haga dhumaatti nu caqastan. Waraanni bilisummaa Oromoo yookaan WBO'n zoonii giddu galeessaa keessatti qabsoo karaa nagaa maqaa jedhuun jaalsanyii Nagaasaa erga waraana sirna ittiin wallaansoo wal qabaa tureetii harka kennate as waraanni bilisummaa Oromoo badeera jechuun miidiyaan biyyattii tamsaasaa tureera. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo erga jaalsanyii Nagaasaa gara waraana mootummaatti harka kennatanii waggaa tokko ta'eeraa jedhame. Erga waraanni bilisummaa Oromoo duraanii jaalsanyii Nagaasaa fi jaal Shurrubbee waliin ta'uun galanii as waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa keessaa badeera tamsa'eera jechaa turan. Heddummachuun bakkeewwan dura waraana bilisummaa Oromoon hin qabamin keessaa kanneen akka Harargee fi Arsii keessatti heddumminaan baay'achaa fi miseensota haarawaa waraana mootummaa hedduus ajjeesaa fi booji'amaa jiraachuun beekamaadha. Dhiyeenya waraanni bilisummaa Oromoo badeera isaan jedhan ba'a Oromiyaatti heddumminaan leenji'aa fi bakkeewwan waraanni mootummaan hin qabamin waraanni bilisummaa Oromootiin dhuunfatamaa akka jiran Jawaar Mohaammed dubbachaa akka ture ni yaadatama. Biltsiginnaa wal waraansa waraana bilisummaa Oromoo fi waraana sirna Biltsiginnaa gidduutti taasifame dhoosuuf yoo yaalan illee booji'amtoonni isaanii yeroo isaan miidiyaaf ibsa laatan deddeebiin miidiyaa irra naanna'aa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo yookaan WBO'n zoonilee giddu galeessaa keessatti lola jajjabaa waraana mootummaa waliin taasisaa jiruun injifannoo cululuqaa galmeessaa akka jiran godina Shawaa Lixaa aanaa Midaaqanyi keessatti loltoonni sirna Biltsiginnaa tarkaanfii sirnaa fudhachuu fi hedduu isaanii amma booji'uu ifoomse. Waraanni bilisummaa Oromoo yookaan WBO'n zoonii Lixaa giddugala Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Midaaqanyitti loltoota sirna Biltsiginnaa du'aa fi madoon adabuu loltoonni isaanii milishoota ta'an 32 booji'uu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa hundee miidiyaatti himan. Loltoonni booji'aman kun sadaasa 30,2025 Oda Midaaqanyi keessatti kan booji'aman yoo ta'u kaabinee sirnichaa dabalatee booji'amtoonni 32 akka ta'anii fi wal shakkiin isaan gidduu akka jiru. Miseensonni milishaa tokko leenjii guyyoota 3 qofa akka qabuu fi innumtuu fedha keenya waan hin dhufneef jalaa miliqaa ture jechuun erga boojame waraana bilisummaa Oromootti hima. Kana fakkaataa jechuudha. Inta mee jaarsaa maqaan keessanii achuma ta'a. Lachiisaa Agumaa Cawwaaqaa. Ganda kamitti dhalattan? Ganda Rooboo Beekuraa. Ganda eessatti? Ganda Rooboo Beekuraa aanaa Midaaqanyi ganda gurbaa. Mee eessatti booji'amtasin? Ganda Qarmi Gurralee naannoo Waajjiraatti. Naannoo Waajjiraatti. Inta akkami mee maaltu ture? Akkamiin booji'amtanii maaltu isin irratti ta'e? Ani akka carraan dhukkubaa narrafaa sagalee gaafa dhagahuuti namni immoo yoo gachiise raasasa jalaa ba'aa jennaan siree jala dhokadhe. Siree jala dhokattan? Siree jala dhokadhe achi jaalli wayyaas keessa nafaas jiraachuu danda'a. Isaan wali harka kennadhee warra booji'ama itti dabalata. Isin maalidha jettan hojiin keessan? Hojiin koo paartiidha. Kaabinee jechuudha. Miindaa meeqa nyaattu? Miindaa 11. 11? 11. Tiin marii jedhamtuun warri gad dhuftan gubbaa sana baay'inni keessan meeqa? Warri gadi dhufe baay'inni keenya warri gadi dhufe nama 14. Nama 14.
Namni du'eera isin keessa? Keessa namni du'e jiru. Hin jiru. Hunduu harka kennate jechuudha. Nutti marfamee dibaan irratti dhaabatee Sagalee keessan harkas. Ayyee. Nutti marfamee dhukaan irratti banamee manumaan namoonni walii gadeen fiigina haalli sirra kutaa inni manumaan isheetti nuti nu yaadnaan kallattii maan siitiya. Loltoonni naannoo Sumaalee Harargee Bahaa Cinaaksaa irratti haleellaa banuun dhaga'ame. Daangaa naannoo Sumaalee irraa yeroo hedduuf weerara banuun isaanii kan gabaafamu. Loltoonni Sumaalee ammas irra deebiin lola eegaluu isaanii gabaafame. Akka kanaan kaleessa mudde tokko bara 2025 ganama irraa eegalee hanga galgalaatti mootummaan naannoo Sumaalee aanaa Cinaaksaan gandoota Molaalee fi Kaalmaallee jedhamanitti humna addaa bobbaasee haleellaa cimaa uummata irraan raawwataa ooluu maddeen odeeffannoo keenyatti himaniiru. Haleellaa naannoo Sumaalee bare kanaan namoonni hedduun lubbuun darbuu fi kanneen 10 ta'an ammoo madaa'oo gabaasni ba'e hubachiiseera. Hawaasni Oromoo naannichaas dirmannaan gaafataa akka jiran gabaasni kun akeekeera. Loltoonni liyyuu hayilii Sumaalee konkolaataa waraanaan bobbaafaman ajjeechaaf saamicha raawwatan jedhan kunis kanaanis midhaan dabalatee qabeenya uummataa hedduus manca'uun dhaga'ame. Haleellaa kanaaf deebii laachuu dhabuu isaaf hawaasni Oromoo naannichaa mootummaa komateeraa jedhame. Innumtuu mootummaan naannoo Oromiyaa callisee nu ilaalaa jira jechuun qeeqa qaban ibsataa jira. Tarii callisuun isaaf laafaaf qabeenya keenya otuu nuti hin beekin gurgureera ta'a kan jedhan jiraattonni lafti daangarraa kun dhoksaan gurguramuu mala jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Mootummaan naannoo Sumaalee guyyaa sana aanaa Cinaaksaatti duula banee uummata buqqaasaa jira jedhan. Waraanni sirna bilchiginnaa jalatti teessuma tiksuuf carraaqu godina Shawaa Bahaa magaalaa Fiichee irraa ka'ee gara Daagamitti saffisa guddaan otuu fiigaa jiru. Konkolaataan galagaluun miseensa poolisii Oromiyaa kan ta'e kan maqaan isaa Dirribaa jedhamuu fi miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 3 kan maqaan isaanii ammaaf adda hin baane namoota 3 waliin balaa konkolaataa mudate kanaan addunyaa kanarraa du'aan godaananiiru. Reeffi namoota balaa konkolaataa kanaan dhumanii hospitaala Fiichee akka jiru ogeessota hospitaalichaa keessaa kan maqaan isaa akka hin dhaamne sodaa nageenyaa qabu irraa kan ka'e hundee miidiyaatti himeera. Itoophiyaan qarqara badiisaa jirti jechuun The Guardian gabaase. Rakkoon keessoo ishee dhoksuuf tattaaffii olaanaa kan taasiftu Itoophiyaan akka durba manatti ulfooftee addunyaa akka hin argineef haafaaf baala irra buuftus rakkoon ishee didee dhiitee mul'achuu jabeesseera. Rakkinni Itoophiyaa keessa addunyaatti akka hin mul'anneef yaalii mootummaan badhaadhinaa taasisu olaanaa ta'us ijji addunyaa qormaata biyyattiin keessa jirtu saaxiluu jabeesseera. Lola keessoo ishee ukkaamsuun dhoksaatti xumuruu yaaddus haalli biyyattii keessaa walxaxaa adeemu qormaanni biyyattii keessa dabalaa dhufuu isaa Reuters irraa Aljeeziraa, The Guardian irraa qabee hanga Washington Postiitti miidiyaaleen addunyaa gabaasuu itti fufaniiru. Akka kanaan The Guardian gabaasa kaleessa muddee tokko 2025 baaseen Itoophiyaan qarqara badiisaa irratti akka argamtu saaxile. Rakkoo wal waraansa Itoophiyaa keessaa sadarkaa yaaddeessaatti ceeraa jedhe. Biyyattiin caccabuuf saaxilamaa jirti kan jedhe gaazexaan kun sadarkaa dhabamuu ragaa akka jirtus itti dabaluun eereera. Dhibdeen naannoo Tigraay keessa ture naannolee biroo kanneen akka Oromiyaa fi Amaaraa keessatti babal'achuun finciltoonni qawwee mootummaa leelan dabalaa akka jiran gabaasa kanaan akeekeera. Itoophiyaan waraana keessatti adeemsaa jirtu dhoksuuf tattaafattus rakkoo isheen keessa seente kana addunyaan quba qabaachuu isheef gabaasichi agarsiiftuudha jedhame. Gaazexaan Biriteen The Guardian maxxansa isaa irratti Itoophiyaan ammas qarqara diigumsaa irra jirti jedheera. Gareen milishaa faannoo jedhaman kanneen qabsoo Amaaraa adeemsifna jechuun bosona seenan gaarreen kaabaa Itoophiyaatti of babal'isaa jiru jedhe. Naannoon Amaaraa irraa caalaanis garee kanaan to'atamee jiraachuu itti dabaluun eereera. Gabaasni gaazexaa kanaa yeroo miidiyaan mootummaa hoogganaan faannoo harka kennate jedhutti dhaga'ame. Tibbana mootummaan naannoo Amaaraa keessatti gareen faannoo hedduun meeshaa waraanaa gurguddaa mootummaatti kennuun karaa nagaa galaa jiru jechuun gabaasaa ture. Miidiyaaleen mootummaa naannoo Amaaraa dhimma kana gabaasutti yeroo koommataa jiranitti The Guardian ammoo faallaa gabaasichaa sochii faannoo daran babal'achaa jira jechuun ibse. Kun ammoo gabaasni mootummaa Itoophiyaa kijibaa akka ta'e akeekeeraa jedhe. Gabaasni gaazexaa kun waraana Tigraay mata duree jedhuun baase dhibdeen biyyattii keessaa tuttuquu yaaleera. The Guardian bulchiinsa Itoophiyaa amma sochii riphee loltootaa raafamaa jira kan jedhe haalli biyyattii sodaachisaa ta'uu eeree jira.
amma immoo inumaa qormaanni ammas ishee mudate Itoophiyaa balleessuuf humni akka qabu gabaasni kun raage biyyattiin bakka hedduutti caccabuu maltii jedhe. Waraanni Tigraay erga xumuramee waggaa 3 booda Itoophiyaan fincila hidhannoo guddaan gargar caccabaa jirti ka jedhe. Gabaasni kun gareen faannoo baay'inaan humna addaa naannoo Amaaraa duraanii irraa ijaarame amma miidiyaa Amaaraa bal'aa gara 180 to'achuu isaa hubachiise. Gabaasni kun akka jedhutti humnoonni federaalaa fincila kana ukkaamsuuf carraaqqii taasisaa jiran keessatti dhiittaan mirga namummaa bal'aan raawwachaa jiru jedheera. Isaan keessaa nama butuu ajjeechaa jumlaa miidhaa saalaa fi haleellaa hojjettoota garaa namoota irratti raawwatamu kan dabalatudha jedhe. Haalli jiruu to'annaa alaa ta'eera kan jedhu gabaasni kun baqattoota waraana Sudaan keessaa baqatan dabalatee namoonni miliyoona 2.3 ol ta'an gargaarsa namummaa tattamaa akka barbaadan ibseera. Kun hundi kan jalqabe yeroo tokko michuun mootummaa federaalaa kan ture faannoon waraana Tigraay booda waliigaltee nagaa Piriitooriyaatiin mufannaa keessa seenuun fincilli isaa itti jalqabeera. Keessattuu mootummaan humna addaa naannichaa diiguuf murteessuun sochiin faannoo akka jabaatuuf ulaasaa qeeraa jedhe. Bulchiinsi bilchiginnaa naannolee diiguuf hojiitti seenuun sochiin riphee lolaa akka dagaagu taasisee jedhe. Naannoon Amaaraa keessatti liyyuu haayilii diiguu yaaluun mootummaa faannoo akka hundaa'u carraa banee jedha. Kun ammoo waraanni biyyattii akka dheeratu taasisuu isaa itti dabaluun eereera. Faannoon mootummaan ijaaramuu isaa kana kee gaazexaan kun lola qaamolee lamaan gidduu jiru kana guutummaa gadi fagoo jechuun ibseera. Qaamolee waliin ta'anii Tigraay haleelaa turan waliin walitti galagalanii wal loluun gantummaadha jechuun ibse. Miseensonni humna addaa naannoo Amaaraa duraanii kumaatamaan lakkaaman meeshaa gurguddaa fudhatanii faannootti makamuu ibse. Leenjifamtoonni faannoo isaanuma akka ta'e gabaasichi akeekeera. Kanaanis humni waraanaa 20,000 ol ta'utu ijaarrataniiru jedha. Faannoon akka ittisa uummata Amaaraa ta'ee fi ilaalaa kaayyoon isaa naannicha guutummaatti to'achuu irraa kaasee hanga mootummaa Abiyyi Ahmad kuffisuutti ka jirudha jedha. Amma hojiin isaa shororkeessummaaf qaama mirga namoomaa sarboo ta'uu isaatu hubatame. Gareen faannoo kun jalqaba uummata Amaaraa biraa deeggarsa qabaataa turuu himee gochaa fi hojiinsaa deeggarsa akka dhabu taasisaa akka jirus gabaasni kun eereera. Addatti yeroo waraana Tigraay Walloo fi Raayyaatti faannoon duguuggaa sanyii raawwachuu isaa The Guardian gabaasaa isaa keessatti ibsee jira. Walloo qofatti otoo hin taane faannoon Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti yakka sanyii duguuggaa raawwachaa akka jiru gabaasaaleen ba'an ni hubachiisu. Humnoonni kun maqaa uummata Amaaraaf qabsaa'uu jedhu maxxanfatanii haasochaan malee qaama sarbama hamaa geessan gara jabeeyyii shororkeessummaa Alshabaab caalu raawwachuu akka ta'e hubachiiseera. Pireezidaantiin Tiraamp marii nagaa Raashiyaa fi Yuukireen akka deeggaran himame. Ameerikaan marii nagaa Yuukireen akka deeggartu karaa barreessituu waajjira White House ibsite. Bulchiinsi Tiraamp marii nagaa irratti abdii baay'ee guddaa akka qabu Press Secretary White House Caroline Leavitt kaleessa ibsaniiru. Leavitt akka jedhanitti dheengadda qondaaltonni Yuukireen Filooriidaa keessa jiran walitti haasawaa baay'ee gaarii ta'e taasifamee jedhame. Haasawaa kanaan booda bulchiinsi Tiraamp marii nagaa fi abdii guddaa horachuu ibsan. Gama biraatiin ergamaan addaa Ameerikaa Steve Witkoff fi soddaan pireezidaantii Tiraamp Jared Kushner har'a pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin waliin ni mari'atu jedhamee eegama. Pireezidaantii Yuukireen Vilaadimiir Zelenskiin kaleessa ganama akka jedhanitti walgahii qondaaltota olaanoo Ameerikaa fi Raashiyaa gidduutti taasifameen booda pireezidaantiin Doonaald Tiraamp waliin bilbilaan haasa'u niin fedhaa jedhan. Kun ta'ee gama Raashiyaan injifannoo waraana gabaafamuu jabeesseera. Kanaanis pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin humnoonni isaanii Yuukireen keessaa magaalota ijoo 2 qabachuu isaanii himaniiru. Gama biraatiin ammoo qondaalli waraanaa biraa Maaskoo tumsa nageenyaa saayibarii Waashingteen waliin dhaabbate deebiftee jalqabuuf qophii ta'uu ibsaniiru. Pireezidaantiin Vilaadimiir Puutiin dheengadda wiirtuu ajaja waraanaa daawwachuu isaanii dubbii himaan Kiriimil Dimitir Peeskoof kaleessa ibsaniiru.
Dhaabbanni oduu Raashiyaa taas dubbii himaa kan wabeeffachuun akka jedhetti hoogganaan istaaf waliigalaa Vaaleerii Gireesimuuf pirezidaantichaaf gabaasa dhiyeessaniiru jedha. Gabaasni kun akka ibsutti naannoo Doonesk fi Pokrovsk bilisa baheera jedhan. Haa ta'u malee aanga'oonni Yuukireen magaalonni lamaanuu humnoota Raashiyaa jalatti kuftee akka jirtu gabaasa jedhu irratti deebii hin laannee jedhame. Oduma wal qabatee itti aanaan barreessaa mana maree nageenya Raashiyaa Oleg Kromov dhaabbata oduu Kaamersant jedhamutti akka himanitti Raashiyaan nageenya saayibarii irratti Ameerikaa waliin tumsaa fi qophii ta'uu ishee ibsaniiru. Itti aanaan barreessaa kun tumsi deebi'ee eegalamuu kun kan danda'amu yoo Waashingiteen DC deebii kennuuf fedhii qabaatte qofaa jechuun tumsi kun akkaataa tumaalee waliigaltee dhimma yakkaa irratti walgargaarsa seeraa biyyoota lamaan gidduutti bara 1999 mallattaa'een kan raawwatamu ta'uu ibsaniiru. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo har'aaf qopheeffanne karaa gaammaa ture. Waan waliin turtaniif galatoomaa jecha hanga odeeffannoo biroo walitti dhufnutti nagaatti.